Apposto shakitu shate Apposto magala giddu ganda Jamaica malka odiamo manni keessa eessuma naannootti Apposto magala giddu ganda Jamaica malka odiamo manni keessa eessuma naannootti Magaalaan Shaashamannee magaalaa bara 1903 hundoofte yoo taatu maqaan isii kanaan dura hawaasa naannawa sana jiraatan biratti Haruufaa jedhamuudhaan beekama. Haruufaa jechuun iddoo namoonni kallattii garaagaraatii dhufan boqonnaatti fudhatan iddoo haragalfii jechuudha. Maqaa Shaashamannee jedhu kana akkamitti argatte jettanii gaafachuun keessan hin oolu. Maarree magaalli Shaashamannee moggaasa Shaashamannee jedhu kan argatte dubartii cimtuu daldalaan beekamtu Shaashee jedhamuudhaan waamamtu dhugaatii aadaa bifa garagaraa mana citaa tokko keessatti daldaltu irraa argame. Namoonni naannoo sanitti argaman yoo walii fi beellaman wal argaan mana Shaashee waliin jedhu ture. Turtii fi barsiifata yeroo dheeraan booda maqaan aaddee Shaashee fi manni isii walitti dhufuudhaan magaalaan Shaashamannee moggaasa maqaa Shaashamannee jedhu akka argattu taasisee jira. Shaashamannee jechuun hiika biraa hin qabu. Shaashamannee jechuun mana Shaashee jechuudha. Magaalaan Shaashamannee keessatti misoomni bifa garagaraa yeroo dhiyoo as ariifataa dhufuun isaa ni beekama. Keessattuu bara mootummaa jijjiiramaa paartii badhaadhinaatiin durfamu magaalli Shaashamannee ambaasaaddara nageenyaa fi misoomaa ta'uudhaan magaalota Oromiyaa keessaa adda duree ta'aa dhuftee jirti. Magaalaan Shaashamannee magaalaa kibba Oromiyaatti argamtuu fi waggaatti baatii 8 rooba kan argattu yoo taatu naannoo isiitti midhaan dheedhii kuduraa fi mudura waqtii 3 oomishuu kan dandeettudha. Magaalota kibba Itoophiyaatti argaman hedduuf wabii nyaataa ta'uun beekamtuudha. Bal'inni lafa magaalaa Shaashamannee yeroo ammaa heektaara 53,000 yoo ta'u kutaalee magaalaa 4 fi aanota 12 kan of keessaa qabdudha. Magaalaan Shaashamannee bahaan aanaa Kofalee, dhihaan aanaa Shaallaa, kaabaan magaalaa Nageellee Arsii, kibbaan magaalaa guddittii naannoo Sidaamaa kiiloomeetira 0dhaan kan wal daangessitu yoo taatu karra seensaa fi baay'insaa 5 kan qabdudha. Magaalaan Shaashamannee sabaa fi sablammoota 27 olii fi lammiilee biyya alaa 7 ol kan ta'an jaalalaa fi nagaan kan keessa jiraatanidha. Magaalaan Shaashamannee konkolaataawwan gugurdoo magaalota biyya keenyaa keessa qaxxaamuran wurtuu ka'umsaa fi ga'umsaa ta'uun Finfinneetti aantee lammaffaa irratti kan argamtudha. Magaalaan Shaashamannee guyyatti daldaltootaa fi namoota dhimma garagaraa gaggeeffatan 35,000 ol magaalaa Shaashamannee osoon ejjande hin darbani. Maalumaafuu magaalaa Shaashamannee ka'umsa yoo godhattan magaalota biyya keenyaa hunda dhaqqabuu ni dandeessu. Fakkeenyaaf magaalaa Shaashamannee irraa Finfinnee, Shaashamannee irraa Baalee Roobee, Gindhiir hanga Sumaalee, Shaashamannee irraa Walaayitaa Arbaa Minch, Shaashamannee irraa Moyalee, Keeniyaa, Naaroobii imaluu ni dandeessu. Waa'ee magaalaa Shaashamannee kutaa lammaffaa torbeetti aanu qabannee dhiyaanna. Nama torbaanii nu haa taasisu. Hangasiif fayyaa qabaadhaa. Qopheessee kan dhiyeesse Amaan Abbaa Waltajjii ture. Nageenyi isiniif